maatiin qabu haadhaan qabu abbaan kiyya dadhabaadha. Qimiilleen qabu bashitanyaadhallee ijaanilleen argaanillee oddee jaadhaa badhee karaa waggaa 8ti. Kana keessa ammoo nama na gargaaruun qabu. Anillee bahee hojjechuu hin danda'u. Kanaafiyyuu gandiin mootu na gargaare. Oddaan galmaa kana mootu namni na gargaaru hin jiru, obboleessan qabu obboleettiin qabu. Namni na gargaaru hin jiru. Kana waan ta'eef mootu deeggarsa naa godhaniiranii gandatti beeksifadhe. Hadha waan manni kun naa ijaaramaa jiruuf mootu gammachuu guddaan qaba. Galata waaqatiif galata isaanii jedha. Galata isaaniifillee galcha, mootummaafillee galcha. Lammiin keenya tokko balaa garaagaraatiin miidhamee yoo jedhe baankiin nuti dhaqnee waa fuunu hin jiru. Dhiigarraa nuti kenninu kanatu lammiidhaaf deebi'ee lubbuu namaa baraara waan ta'eef tokko dhiigni kun deebi'ee bakka bu'a. Fayyummaa namaatiif illeeyyuu kanaaf lubbuu namaa baraaruudhaaf guyyaa irraa anis akka kootti dhiiga koo arjoomee lubbuu haadha tokkoo fi lubbuu nama lammii kennallee sababa garaagaraatiin balaa konkolaataatiin miidhamu san lubbuu sana baraaruudhaaf dhiiga koo kan hin kenne ta'uusaa kaasuu barbaada. Waan itti nyaadhu waan barbaachisu kaleessa waan itti nyaadhu dhabee rakkachaa ture amma waan itti nyaadhu hundaa fi haalli kun na mijaayeera na gargaareera mootummaan na gargaareera gandis na gargaareera aananis hunduu na gargaareera baay'ee natti tole baay'ee itti gammade sirriitti itti gammade jireenyi koo maatii koo akkatti guddifachaa ture nan beeka har'a immoo biyyattiin na gargaarte waan baay'ee keessa darbeetiin har'a kinoo jijjiirama argeera har'a kinoo na gargaareera balee aanan balee sirriitti na gargaare godinni haa galatooma sirriitti. Deeggarsi aanan na godhe hagana jedhee dubbachuu hin danda'u. Baay'ee galatooma baay'ee na gammachiisa. Gammadeetuma jira. Garuu amma humna kiyyaatiin wanna naa kennitan tana galateeffadheetuma na horsiifachuufi. Shaggaa nutti dhagaamee dasnu jedhee waan nu gargaartaniif ulfaadhaadhaa nuuf jiraadhaadhaa. Warri na yaadateetiin waan kana na yaadatee na bites haa galatoomu mootummaa kennallee umriin nu haa turu. Baay'isa isin galateeffadha waan baay'ee isinirra carraa gaarii kana waan arganneef jechuudha. Anallee immoo nama jijjiirama guddaa argisiisu naa taasisu. Kana dhiisiti horii biraatu namitti dabalee annumtuu dalagadhe jireenya ijoollee kiyyaa ijoollee maatii shaqqabaa ture. Maan naa hortee sababaa tanaatiin nama gannadhaa burabbiin nafaa ta'a. ለብዙ እናቶች ህይወት ምክንያት እንሆናለን የኛ ደም መስጠት ማለት ነው። የብዙ እናቶች ወሊድ ላይ በሚቸገሩበት ሰዓት ይህንን የሚደግሰው ደም የነሱን ህይወት ሊያተርፍ ይችላል ማለት ነው። ድገሳውን አልተወርኩት ብዙ ጊዜ የደም ድገሳ ቦታ ላይ ስናይ ሴቶች እህቶቻችን አይሳተፉም። ትንሽ ነው ግን የእናቶቻችንን ህይወት መታደግ እንደምንችል ይረዱ እና ደም ቢሰጡ ደስ ይላል።